kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment home Forex Entertainment irraa kan itti dhiyaatu qophii keenya Forex Podcast. Qophii keenya Forex Podcastiin yaadota garaagaraa kan hawaasa jidduutti deddeebi'anis ta'e akkasuma wantoota barbaachisoo ta'an kaafne kan irratti mari'annu ta'a. Arraafamoo mata duree tokko qabannee dhufnee jira. Mata dureen keenya arraan tana gaaromina jedha. Gaaromina mata duree jiru irratti bal'inaan kaafne yaada namootatti illee ni qabna. Arraan tana namni na wajjin jiru Calla khabir calla tan wajin jira yero dheeraa booda deebiin dhufee jira maal jettan daawwattoota keenya tole kabajamtoota daawwattoota keenya hedduu akka isin yaadin hedduu akka isin jaalladha Usmaan isin ifimuu barbaada arraan tan aga program keenya broadcast Forex broadcast arraa kana irratti yaada tokko qabannee dhufnee jira yaadni sunis gaaromina maaliif qabattan hojjettanii kan gaafatan taatellee yeroon amma deemaa jirtu yeroo gaarii taanu yeroo ramadaanaati yeroo walmatti dhaabbannuu fi yeroo adda akkasumas gaaromina aadaa godhannee wal barsiifnu waan ta'eef gaaromini waan dhabamee jiruuf maybe waa'ee gaaromina kana irraa waan takka lama jennee dhufnee bira yaa hedduu bareeda yaada namoota illee ni qabna namoota garaagaraa gabbaanii kan dhufnee jira san duratti garuu ramadaana wal qabate garanumaanu baga ji'a ramadaanatiin isin hin ga'e jecha ramadaanni yeroo dhufe gaaruminaan beekama ramadaanni rahmataan dhufa namoonni illee waan gaarii yeroo itti walii godhan yeroo itti rakkataa gargaaran yeroo itti miskiina nyaachisan yatiima gargaaranii fi zakkaa itti baafatan wantoota garaagaraa namni godhuudha. Kanaan wal qabatee gaaromina jechuun kun maali jalqaba irratti waan jiru kan bal'inaan kaafnu ta'a hanga dhumata kan taatee waliin turaan immoo afeerraa ta'e tan kabajaan. Ega akkuma birraajee gaaromini maali kuni gaafii daawwattoota keenya hundaaf isiniif kan inni qomanti jalarratti gaaromini akka mataa keessanitti akka yaada keessanitti akka hubattanitti gaaromini akkana jettanii nuuf barreessitanii garuu amma yeroo tanatti gaaromini dhabamaa jira birra akka laallutti namni maaltu gaariidhaa fi maaltu hamaaf haa'u adda baafachuu bakka dadhabee bira jira oo fakkeenyaaf olaaltee jiraatte nama miidhefaadha namni sappoorti godha nama arrabsee nama xiqqeessee bakka ani jira miti sadarkaa namarraa nama gabbuusee faadhaatu gaariidha oo kabajamaadha so maaliif yeroo ammaan tanatti gaaromini hiika dhabe jettee yaadda gaarii fi hama waan jaamu kanaatu wal keessa amma fakkeenyaaf namni tokko nama gaariidha namni jaamu nama akkamii jettee yoo gaafatte yeroo keessatti social media nama hedduu takka dhaloota kana balleessee jira jechuu dandeenya akkuma gabbaanii kaleessa yaada namoota tokko funati namni tokko ati gaariidha hoggaa jetteen namni wanti gaariitti fiyaata. By the way namni nama achiisu biyya guutuu saam dubartii gudeedu namni wantoota garaagaraa godhu namni yaa dalagu yoo isa gaafatte nama gaariidhaatiin jaa waan san hameenya isaa usuma wanni inni godhaa jiru sun hamaa ta'elleedha nama gaariidha jee fiyaata yaa garuu gaaromina namaa kana namarraa argu nama biraati. Ati garuu ati nama gaariidha moo gaarii miti ogaa jetteen gaariidha yaa maaliif gaariidha ogaa jetteen waan gaarii jee yaadu nama qabaa beeka namni biraa ammoo akkaataan itti jechis godhu akka biraa ta'uu danda'a. Yaa dubbiin teeti nama abbaa feete yoo gaafatte nama ajjeesus nama hatus ati gaariidha boo hamaa yoo jetteen an gaariidha siin jaa namni hamaa fi gaarii ta'uu isaa hin beekne akkuma kaleessa gije nama gaafanu saan gaariidha saa namaadha jee namni beevaruma isaa deebi'eef gaafatu so ati yoo gaarii taate namarraa aga ragaa si baan eeggachuun qabdu ture gaarii tooke ifif ragaa ifi baate ifitti gammadaa taatee jiraatu hoggaasan wanni akkanaa uumamaniif akka callaatti hoggaa yaadu hamaa fi gaarii ta'uu isaatu namni if keessa gaddeebi'ee if xiinxalee hojii isaa guyya guyyatti godhu laalee hariiroo namoota wajji qabu laalee hojii isaa keessatti gammachuu mana isaa keessa laaleeti okay sanboota rizaaltii hamaa fi gaarii minaa bira gahaa jechuudha nam tokko akkanumatti waan gaariidha siin jaa baran barboo waan takka nama tuquu siin jaa hin beeku garuu waan inni nama godhu callisuun isaa sunu hagamta akka nama miidhaa jiru namni sun hubachuu dhabuu danda'a soo kanaafuu akkuma kaleessa magaalaa keessa deemee namoota tokko irraa hubannetti namni hamaa ijoollee numa anamaa fi joos tokko numa jira jedhanii meegaa viidiyoo laalleetiti walitti deemnarree. Tole. Amiinoo Alijiiti. Wallahi nama gaarii jeetii yaada nama gaarii ni finjaan akka kiyyatti namni hundi nama gaarii dhaa jeetuma feegame anis akka kiyyatti nama gaarii dha jeetuma akka nama tokkotti takka hamtuu namatti yaadeen beeku argata namatti ni gammadaa nama rakkate waan hin qabu yoo nama beelee yoo arganin gargaara gaaromina kiyya tokko kanumaan hin beekan. Kan kiyya dagagsaa Zubeerii finjaan wallahi gaa nama gaarii jeetiin fi yaada namni badaa jee fi yaadu hin jiru an gaariin ta'uu kiyya wanni hin beekuun yaani waan namni argatutti ni gammada
harka namatti ni naafu kan gubbaan nama miidhame silaan qabaadhee gargaaree isinin fadha kanneen immoo waan hin qabuun gargaarullee ni jira saniif nama gaarii jeetiniif yaada gaati ilmi namaa akka itti si hubatu gaa isumaaf beeka مغاخي كيميات قاري لي انت انا امتو من تنقو نامن زلمو قمتشو نماتي فنين قمدا نما ناف قاري ونداف قاري دا بس نما ما نجي في ياديون نما قاري ليش بعد انا كخي نما قاري دا دنيا خي جيسه تكانا ما في ريا دوم بيخو يادو لي بربادو يرو مراهو يو اتشنا ما ياني يرو مراهو اتي لايك جرينيا خي جيسه قمتشو اركتا فيلينغي بريدا سيته دغاما so jireenya keessatti ati nama gaarii ta'uudhaaf ifi dura namaafis gaarii ta'uu qabda nama ifi yaadeetu namaafis yaada duraan dursee khayrii ifi yaadu tola ifi yaadu sanboota namaaf yaadu jalqabdaa jechuudha waan ta'eef. Koi akut drama Allah ke yaadu tu nama gaarii yetu nufata sababni duratti nama gaarii yetu kan yaadu nama rasaf hamtu nama yaadu yoo khayrii nama yaadu tabe hamtu nama yaadu sababni bukan bukan. Gaarii miti badaas miti. Persentii 70 gaariidha. Kaan warra na beekutu itti guuttata. Maqaan kiyya Kadirin Jaamaa namni kamiyyuu jechaadha akka ilma namummaa tokkootti gaarummaa ofii ibsata malee ammeenyummaan hamaallee yoo ta'e ammeenyummaa ofii ibsata. Kanaaf ana na biratti nama akka namaa fi nama gaariidha jedhee fudhata. Gaarii kiyya akkamii akka ta'etti hamma qabu nama gargaara jeetiin fudhadha bakka na bira jira. Okay, akka ammaan tana viidiyoo irratti agarreetti namoonni ammaan tana ilaalle kun angaariidha ittiin jaan maaliif yookaan jennuun ammoo sababoota garaagaraati irree hedduun ammoo waa'ee gaarumminaa kana maaliif wal qabsiisanii ani hamtuu namatti yaadu waa'ee jawaadha akkuma viidiyoo irratti agarre hamtuu namatti yaaduu dhabuun gaarummina namaa akka ibsuudha amma irraa waan hin tuuban. By the way hamtuu namatti yaaduu dhabuun normal waan laayifii keessatti hin godhuu hin qabne. Godhuu hin qabne waan jiraatuu qabuudha sigalee hamtuu namatti yaaddee ati akkamii gammaddee jiraatta. Hamtuu namatti yaaddee akkamitti wanni itti hojjetu siif milka. Sigalee kuni normal gaaromina keessatti ni waan hirmaatuu qabu miti jechi matuma keetii fi sun wanni faayidaa keetiif jechuudha akka maarabni baanu maslaa keetiif jechuudha. So sigalee gaarominni immoo yaani waan mul'atu akkuma ifaa fi halkanitti kaatee sappoorti nama godhu osoo waan takka bitachuu feetu uffachuu feetu rakkoo nama saniin caaltu jettee wareega jechuu bara. So gaarominni wareega gaafata. Kanaafuu namni keenya gara maallaqaatiin gara aayidiyaa qabduun humnaan nama gargaaru rakkataa garaagaraatiif dirmachuu haqa namaa bira dhaabbachuu nama miidhamee gargaaru nama butiitti jiru ammoo dhiisii waan kana sirraan bareedu jechuullee gaarummaa nama agarsiisa by the way. Kanaafuu namni tokko ogaati gaariidha jetteen akkuma ammaa agarre kana namoonni akkana jaanii jira wanni hedduu ajaa'ibsiisaa ta'u immoo namoota angaarii miti jaanii dubbiftaa jira. yaa angaarii miti namoota jiru jira maaliif gaarii miti hoggaa jetteen by the way dubbuma reefu sanin deebista namni hubannoo gaarii fi hammeenyaa san ifii beekuu qaba nama birarraa alaa eeguu hin qabudha si galee ana maadhaa sinja maaliif hamaadhaa hoggaa jetteen fedhinnaa mataa isaa waan isaaf hin guutaminiif so fedhinnaa kiyya guuttadheetitiin namaaf taha jee nama yaaduu jira si galee namni sun gaarii miti beefe gaaruminni wareega gaafate jennee jira. Erga fedhinnaan isaa hanga guutamtuu fi eegee namni meeqa isa bira du'ee rakkatee isa waan qabduun humna qabduun bakka jirtuun nama waan dandeessuun sappoorti godhu faayidaa takka malee nama isa irraa ka faayidaa takka hin eegganne asoo sigalee kan nuu qofa gaaruminni akka kijaatti soo namni keenya amma ka gaarilleen kanneetiti feedback eeggata deebisaa soo kanaafuu akka dhaloonni nu boodaan dhufu kunis gaarii tahee wal jaalatee obboleeyyan tahee gaarumminuma kanaahu ifumaaf matuma ifiitiif gaarii tahee ifumaaf ragaa bahee namarraa osoo hin barbaanne akkasitti deemne waan bareedaa. Hedduu bareedaadha. Hamee ammallee viidiyoo namoota ati gaarii moo gaarii miti jennee yeroo gaafannu an gaarii miti warroota jaan kana haa daawwannu sababoota isaan kaatanii wajjin. ለምሳሌ ፕላን ያለ ስንት አመት ፕላን አልተሳካም አላልተሳካም ፕላኔን ሐሳቤን ትልሜን ያላሳካ ሰው ነኝ يا ماما ساني መንገር በዛ ጀት ምክንያት ከመት ምክንያት ተቀመጭ ሲንገ ወነማ ገመጭ ሲሉ አሁን መታ ፊቴቱ ነው ማጋሪ ጀማ If I'm a good person, I know because I still keep my friends with me until now. But I know that I'm a bad person because I don't forgive and forget. Tole viidiyoo kana amma akka laalletti namoonni kun namoota ati gaariidha moo gaarii miti jennaan
ani gaarii miti jaan sababoota isaan kaatanis qaama dhageessan kana namoonni gariin wantoota silaa yaade milkeessuu dhabuu xiyyaaf ani gaarii miti namoota jee jira. Namoonni biraa ammoo ani mataa xiyyaaf hin taane akkamitti nama biraatiif gaarii ta'a kanaafuu ani nama gaarii miti nama jee kaasee jira. Namoonni tokko tokkos interviin alatti akkaan gizee nama wajji kominikeet gootu gizee haasoftu gizee taphattu bar yaada namarraa ni dhageessani namoonni tokko tokko gaarumina akka waan uumamaan wajji dhalatan tokko godhee sitti haasaa. Wanni sun garuu sirrii miti. Namni gaarii ta'uudhaaf si galee ifuma qaqqabu over if jaalachuu dhiisu wanni godhuu qabu kalaas. So kanaafuu walumaa galatti gaarummaan guyyaa keessanii argamaa yaa wajji gootaati daaluun godhachuu dandeessa. Akkuma appistoorii fi pilaastoorii keessaa buufannutti buufannee ilma namaatiif gaarii taanee dhaloota dhufuufis gaarii taanee haadhaaf abbaa keenyaaf jaartii teenyaaf hiriyoota keenyaaf gaarii taanee boqonnaa gaariidhaan sammuu boqonnaa gaarii qabduun onni qulqulluudhaan rafnee ka'uu dandeenya. Yaa itti bareedadha. Wanti caalaa immoo kana ajaa'ibsiisee kaleessa yookaan gabbaanee namoota dubbifnu nama tokko ati gaarii moo gaarii miti jennaan nama gaariidha jee akkamitti ati nama gaarii wanni itti jechiisi maali jennaan ani takka akkanatti yaadeen beeku wanni kun ana raafuu jee maaliif jennaan itti uyyaanne ammaan tana darbiif osoo hin taane akkanumatti itti waan itti yaadee jireenya mukayyaafu itti yaaduu na barbaachisa. Ani hanga irraa maaliin godhee gaarummaa kiyya ani nama gaarii jee afaan guuttadhee dubbachuudhaaf maalin godhuu qaba wannan garraa godhee maalin lafaa qaba jee takka itti waa yaadeen beeku waan bareedan yaada jibde waan itti jirtu kana dhiisi anammoo akka kiyyatti galeetti itti yaada nama naan jee jira. So if dubba deebi'anii yeroo takka takka adiin kun nama akkamii jaanii akkamitti if laaluu akka qabdu nama kana nama hubadhe. Yaa kaayyoon teenya guddaanuu namuu bakka jiru if dhaggeeffatee gaarii moo hamaadha maal keessaan jira akkamittiin jira maaliin godhu jira maaliin ta'uu jira jee akka namuuf gaafatu fi pirogiraama kana nuti illee hojjannuu fi nutis tirfiin pirogiraama kanarraa harkannoo jiratte isin nuuf gaggaarii ta'uudha. Yaa. Gara biraatiin immoo namoota gaarii moo ati gaarii miti ogaa yaaniin hangaarillee miti hamallee miti namoota yaantu jira. Ammas namoota gaarillee ta'uu baadhu hammeenyallee hin qabu namoota yaanii deebisan kannantu jira maaliif ogaa jetteen waanuma gaarummaa wayii kanaan hamtuu akka namatti yaadne fi wantoota garaagaraa akkanaa kaasantu jira akka ammaan tana viidiyoo kanarraa daawwattan kanatti jechuudha. Kana jechuun waa'ee sabeessin daawwa hamtuu namatti yaadu maarree hamtuu namatti yaadaa jiraachuu dhafeete tureeti. Yaa hamtuu namatti yaadu akkana annaa yaaduu feeta pirogiraama akkasii qabda fuula dura yaaduu feeta sun yoo ta'e hammeenya irratti hammeenya. Kanaafuu kun ula gaarummaa keessa seenuu gaarummaa keessatti hisaabamuu qabu hamtuu yaaduu dhabuu kan kee akka waan gaarii tokko godhatee dubbachuu hin qabdudha. Kanaafuu gaarummaan hamtuu namatti yaaduu qofa osoo hin ta'in hamtuu namatti yaaduu dhabuu qofa osoo hin ta'in wantoota dabalataa garaagaraatu jira namni tokko faamilii firaa jalqabee kabajaa namaa kennuun gaarummaa jaama. Gaafa kabajaa namaa kennite ifillee kabajaa argatta kun gaarummaa jaama namoota waan dandeessuun gargaaruun kunillee gaarummaa keessaa tokkuma jechuudha. Gara biraatiin waan danda'aniin ammallee waan gargaarsa ogaa jaan namni saantima kan qofatu fakkaata wantoota garaagaraatiin nama gorsuu namoota rakkatan bira dhaabbachuu namoota haqqa isaanii dhaban bira dhaabbachuu fi akkasuma nama miidhaa namatti jiruu fi yookaan karaa irra hin jirrenillee waan kanarraa dhaabbatu jechuun akka gargaarsaatti wantoonni kun hundi walitti gaafa dhufan nama gaarii nama jechisiisan. Kanaafuu nama gaarii ta'uun ifumaafi by the way gaarii ta'uun abbumaafi jaama. Qophiin keenyarraa gaa kana fakkaata isinoo nama akkamii laata ati hada viidiyoo kana daawwachaa jirtu nama gaarii moo nama hamaa jettee fiyatta maaliif komentii jala nuu kaa'i. Yaa komentii jala kaadhaa yaada keessan barreessaadhaa pirogiraamni keenya guyyaarraa kana fakkaata torban pirogiraama biraatiin walitti deebinaa hangasitti turtii gaarii. Bye.